Maal ta'e isaa mucaan sadarkaa 18 irra jirra. Mucaan akka malee ta'aa jira. Ashamaa hordoftoota Abdii Shootuuf jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaan Rabbii isin biraa jiraatu jecha ammas viidiyoo tokko waliin dhufneerra. Viidiyoo bareedduu takka waliin dhufnee jirra jechaadha. Viidiyoo reaakti wajjin godhuudhaaf viidiyoo kana chaalenjii isa viidiyoo kana chaalenjiidhaan kan qophaa'e jechaadha. Viidiyoo bareedaa isinitti tolu jedhee abdii qaba. Viidiyoo bareedduu takka viidiyoo TikTok irraa waliin funaannee isin biraa gahaa jirru jechaadha. Viidiyoon kunis sirba Taaddalaa Gammachuu irratti kan hojjetame jechaadha. Viidiyoo bareedduu isinitti tola abdii qaba. Asumaanuu warroonni gara chaayinaala kanaa dhuftan an Abdii Shootuuf jedhama. Warroonni chaayinaala kanaaf share subscribe godha. Warroonni maatii kiyya taatan ammoo share like nuuf godha. Nu wajjin turaa isiniin jecha akkasuma gara viidiyoo kanaatti wajjin kan seennu ta'a. Viidiyoon kun viidiyoo akkamiiti jechuun keessan dhoolu. Viidiyoon kun viidiyoo isinitti tolu jedhee abdii qaba. Gara viidiyootti tokkoffarratti kan argamtu masiidha. Masii namni wallaan hin jiru jechaadha. Indatti aadaa ofii guddisuudhaaf halkanii guyyaa ta'abduudha. Dadhabduu jechuu barbaadeetiin hojjechaa. Akkasuma viidiyoo kan haalli isin hojjette asumaan piikcharii ofii raasii yookaan makaddaa irratti tolfachuudhaan agarsiisachuu jirti jechaadha. Isin lammaffaarratti argaman kunniin nama lama haalli isaan itti sirbaaran isaanis alaabaa qabatanii haala bareedaa ta'een itti qophaa'anii hojjetan jedhee yaada. Lammaffaarratti argamu jechuudha. Isin kun kophaa fiitii sadaffaarratti argamti. Xiqqoosi sochii osoo goote sadarkaa tokkoffaa lammaffaa irratti seenuu dandeetti jechaadha. Yaa dubbattu haalli kaameraa isheen waraabamte haala bareedduudha. Namatti tola jechaadha. Sadaffaarratti argamti. Isin tunis intala Oromoo qashtiidha, qarreedha. Sadarkaa afuraffaarratti argamti. Jettiin tunis akkuma masiitii aadaa ofii guddisuudhaaf karaa haga dandeettuun aadaa ofii argisiisuutti nama jiru tokkodha. Asumaanuu ijoollee Oromoo tanniin deemaatti fooloo isaanii laayik godhaa. Fooloo isaanii kana dhaabbii isin jira. Afuraffaarratti argamti. Isin tuni sadarkaa shanaffaarratti argamti. Haala kanaan osoo taphatanii warroonni amma laalle kun jecha haala kanaan osoo taphatanii waaw namatti tolan jechaadha. Isin tuni biyya keessa jirti haalli isin taphattu baay'ee namatti tola. Sadarkaa afuraffaarratti argamti. Kunis shanaffaarratti argamti. Sochii gooti. Haalli isin sochii ittiin gooti baay'ee namatti tola. Sadarkaa shanaffaarratti argamti. Haalli isin ittiin taphatte baay'ee namatti tola jechaadha. Qaama ishee guutuudhaan taphachaa jechaadha. Sadarkaa shanaffaarra jirti. Qeerroon kun yookaan shawaan kun sadarkaa jahaffaarratti argama jechaadha. Inni kunis miila isaa guutuudhaan taphataa jira. Haala bareedaan taphatee jira. Sadarkaa jahaffaarratti argameera jechaadha. Akkasuma alaabaa ofiillee agarsiisa taara. Waaw namatti tola jechuudhaan gammatti. Waan namatti tolu argaa jirra jechaadha gammatti. Haalli kanaan aartii Oromoo akka guddatee dagaagu asumaan dhaamsatiin dabarfadha. Sadarkaa torbaffaarratti argamti. Bareedduun kunis jechaadha. Sadarkaa torbaffaarra jirti jechaadha. Isinis seerumaan hojjetaati. Sadarkaa torbaffaarra keenya jechaadha. Muuziqaa ho'aadhaan yeroo gabaabaa keessatti gadhiifamee miliyoona seenuu ga'e jechaadha. Isin sadarkaa 8ffaarratti argamti. Waa namatti tolti isin jechaadha. Sadarkaa isin tuni sadarkaa 8ffaarra jirti jechaadha.
Ya, ini di sana tuh namanya tolani itulah sadarkah saddeettaffaarra isin haala waan namarraa toru hin dhabne jechaadha. Isin kunis ilkaan isii keessa nama tolche jechaadha. Yeroo ilkaan isii shaggeetiin isirratti taphatu sadarkaa saddeettaffaarra jechaadha. Qophiin kun isinitti tolee abdii qaba. Isin kunis bareedduudha sadarkaa saglaffaarra jirti. Sadarkaa saglaffaarratti jetteerti jechaadha. Yaa namatti hin toltu hundi isii jechaadha. Haala bareedaadhaan kaameraa isin tuh sadarkaa afuraffaarra jirti. Sochiin hin jiru asirraa akkasitti taphatti haalli isaanii aktiin isaan itti taphatan baay'ee kan namatti tolu. Sadarkaa afuraffaarra jechaadha hordoftoonni. Isin tun guutuudha qalmisi jechuudha. Sadarkaa 11ffaarra jirti. Haalli xiqqoo sosochii seeraan boodee kan jechuudha. Haa ta'u sadarkaa 11ffaarra jirti. Sadarkaa 12ffaa. Sadarkaa 12ffaarra jiru hordoftoota biyya qophii biyya qopheessee jaalatanii abdii qaba. Yoo isinitti tole laayik sheer sabskiraayib nu godhaa. Koomentiidhaan nu kaayaa yaada qabdan hundaa jechuudha. Koomentiidhaan nu kaayaa. Sadarkaa 13ffaarra geenyeerra biyya yaa isin keenya qashtii bareeddu Oromooti baay'ee tokko namatti tolti. Sadarkaa 13ffaarra jirti. Haalli isin taphattee namatti tolee jira. Sadarkaa 14ffaa geenyeerra. Sadarkaa 14ffaa geenyeerra. Sadarkaa 15ffaa geenyeerra. Uummata akka irratti argaa jirru hanga ammaatti jechaadha. Inni taphanna nullee wajjin sadarkaa 15ffaa geenyeerra. Sadarkaa 16ffaa geenyeerra. Inni kunis shabaala qeerroo Oromooti. Qoshii osoo kaameraa sochii godhee waatiin sadarkaa 16ffaa. Sadarkaa 17ffaa. Qashtii bareeddu Oromoo as gaaftu. Sadarkaa 17ffaa. Maal ta'e isaa mucaan sadarkaa 18ffaarra jirra. Mucaan akka malee ta'aa jira. Miira aarii keessa jireenya fakkaata haala argu kanatti osoo nama argate bashit godheera jechaadha. Sadarkaa 19ffaa geenyeerra. Inni amma taree sadarkaa 19ffaarra sadarkaa 20ffaarra geenyee jirra. Hanga dhumaatti akka Oromootti abdii qaba. Bakki biyyas jaalatanii yaada warroonni yaada qabdan garuu koomentiitti nu kaa'aa. Yaada keessan walitti naannoo waa sirreeffachuu qabnu.
sadarkaa 24ffaa moonetti haalli kaameraa ishee kaameraa ofii waraabnee harreenya lafaa nama aadaa Kenapa nutilman kehijiran ini rartu ishenoitu tichilman kehijira biyetan biru Oromia biya bishek karba Oromia biyele mokiltu Oromia biya charun desa Oromia biya charun desa Jadi abdi qaba akkasuma warroonni yaadaa fi qeeqa qabdan bifa koomentiidhaan karaa koomentiitiin nu kaayaati wantoota nu sirreeffachuu qabnu wantoota nu irratti jajjabeeffamuu qabnu yoo jiraate koomentiidhaan nu kaayaati koomentii keessan dubbisnee waan irratti hojjechuu qabnu waan nu sirreeffachuu qabnu akkasuma karaa yoo chaalenjiin kun isinitti tolee jedhee nu jajjabeessaa nu faana turaa akkanumatti like share subscribe gochuudhaan walaa jajjabeessinu isiniin jedha qophiin kiyya kaardhaaf qopheeffadhee kana fakkaata hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessanuu tura.